used? Could it hold promise? Tonight, one patient saying, lakkoofsi namoota kooroonavaayirasii lubbuu dhabanii 200 jala dhiyaate. Ameerikaan lammiilee qaalii 50 boomale laf dhugaa gaggeesse. Yaaliin talaallii kooroonavaayirasii dhukkubsata jalqabaatiif Biritaaniyaa kenname. Irra guddaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres mootota abbootirree maqaa kooroonaatiin dhiibba mirga namooma hojjechuu jiran akeekachiisee mata duree oduu COVID-19 hardhaati. Biyyattii Doonaald Tiraamp faan Ameerikaan tamsa'iinsa kooroonavaayirasii hir'isuuf kutaalee biyyatti akka dhaabbilee daldala eegii cufte ji'oota lakkoofsiisuu jedha. Haa taatuuti garuu lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii miiliyoon dhaqqabuuf mallattoo diimaa yoo agarsiisu. Namoonni 52 caalan immoo boo awwaalchi gaaf taasisaa tokko malee jimlaan bool tokkotti awwaalamuun kabajilmaan nama guyyaa du'a waan gatidha fakkaata. Lakkoofsi hojii dhabdoota Ameerikaan miiliyoon 26 caaluu dubbata. Pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp lammiileen dhiibba dinagdeetiin man keessatti garaachaan irraanneef beesse Ameerikaa $1 biiliyoon 484 ragaasisu BBC'n gabaase. Haa taatuuti garuu kutaaleen biyyattii kanneen akka Joordiyaa fi Oklaahoomaa seera manaan bayinaa cabsuun hojii idilee deebinaa jechuun poolisiin harka wal qabaachuun isaanii maraatummaa jechuu jira. Saayinsistootni guutuu addunyaa irra dhibee COVID-19 deebii kennuuf halkanii guyyaa dhammaa jira. Yaalii gammaa godhameen qorichooti 150 caalayyoo hoosaramanii. Isaan keessa qorichi Remdesivir jedhamu COVID-19 fayyisuu danda'a jedhamuun abdatama ture. Yaalii namirra godhameen milki malee xumuramuun isa saayinsiistootaaf rakkoo dhibee jechuu jira. Qorichi kun qaree yookaan jalqab dhibee boolaa yaaluuf hoosarame. Eegee qorichis caala argame jennaan yaalii dabalataaf ol kaa'amee jedhu dhaabbata fayyaa addunyaa bakka bu'uun Chaayinaa godhamu hoggana katur Dr. Bruce Ayward. Yaaliin qorichi Remdesivir kan namoota dhukkubichaan qabaman fayyisuuf Chaayinaa godhame. Namooti 237 ka qorannoo dhiyaatan keessa harki 13.9 qorichi fudhateen booda waan lubbuu dhabaniif. Qorichi kun COVID-19 fayyisuun danda'a jechuun ragaan marsariitti dhaabbata fayyaa addunyaa irra tokko mirkaneessa. Dhaabbati Ameerikaa ka qorichi kan oomishe Giild Saayins jedhamu garuu ragaan dhaabbati fayyaa addunyaa gallakkis qorannoo taasifan bishaan nyaachisuuf jechuun himachuu jira. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp bulcha Firaans Imaanuweel Maakirooniitiif jaartiin chaansilar Jarmanii Ingila Doort Meerkel facuuf dabalate bulchooti biyyoota addunyaa hedduun Chaayinaan iftoomin dhukkubicha irra dabtolchiteef itti gaafatamuu qabdi jechuun gaafachaa turan. Chaayinaan koomii iftoomin kooroonavaayirasii ilaalchisuuf warqan cufaan irra xaraarratte didoon garee qorannoo dila addunyaa walab ta'eef madda kooroonavaayirasii qorachuuf yaada dhiyeessite harka busheesse. Mormisiitiif immoo sababa yoo dhiyeeffate Chaayinaan qorannoon akkana fedhii siyaasaa of keessa qabdi jechuun ambasaaddariisii Halaandaan jir BBC'tti. Oduu biraatiin barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres mootummooti abbarree haweerar COVID-19 da'oo godhachuun dhiibba mirga namooma tolchuu jiran akka daba kanarra of qusachuu qaban akeekachiisan. Garee riphxee loltoota ka guutuu addunyaa jirtu mootummoota wal waraanuu jiraniif gareen kamuu sabab siyaasaatiin wal nyaachuu jiran yeroo of tuksii yookaan darbata waraana akka dhaabu qaban yaamichi dhiyeessan. Gareen riphxee lolaan Oromiyaa keessa sochoof mootummaan Dr. Abiy Ahmad yaamichi irra kootee dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan akkamitti ilaalu walumaan daawwan. Those protests have led to a growing anti-mainland sentiment, and this virus is deepening that sentiment. Daawwattoota Yemen oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolamneetii jirra. Ana waliin sa'aatii oduutii walitti deebinaa yeroo gaarii.